يوكو فلو جمّتشون دك أواتي متي جمّتشوي ما كبا مكناتو كادو واحد دو أسرت كندبطني ربي نسجروا وهم دا دبرسه هاتي كدو تنانجان إلى بكا كانتي مالتو الفاتا تري وبدأ إرجان وهم دا هو بدأ تايه بودا مالتو نتدا جامي يرون كفري رات سوشادا يوم كواتي يرون أن كفري رات دبرسيسان تو نتدا جاهم وسومري كان أبوتو كفري رات دبرسو بعد يحرّيسان جرا كاجي تك لما فارت دمو غوتشي في دبي في وانتوتن أني جيتا انتني تمرمات رسوني وانتن أنا رجما كينيا محمد صلى الله عليه وسلم الرك جيبا خايسوني وانتن قرآن الرك جيبا خايسوني وانسو سموت يا كيستي مدى حدوتا تيرو سنيف قالوا ربي واندر بهندنا ما في إيسا أنا فقالوا كيسا هوتي تباهي مدانا تتايه تقفا وانقلوا فاتانا تتايه لما فارت دمو namni erga islaamummaatti dhufe waa hedduudhaan qorama. Garuu immoo namni tokko erga amane lubbuu ofiiyyuu ni laata. Miknaatum erga haqaan amane erga itti of kenne erga rabbiif butame lubbuu ofiiyyuu ni laata. Garuu keessattuu warra miidiyaa yookaan immoo gaafa ati islaama taate kiristaana taate islaamummaa fudhattu hiriyaa si gateef waan qabdu abdeedhaaf. Yookaan immoo maatiin kan kenna nutti kaaniidhaaf waan kun islaamummaarraa nama deebisu garuu gara maatiitiin baay'een dararan. Miidiyaa kanarratti wantuma argitanidha. Warri miidiyaadha waan an godhullee waan an bulchullee na wajjin illee qabrii hin seene. Garuu gara maatiitiin ulfaataa ture. Yeroo san keessattuu gara haadha kiyyaatiin jechuudha. Baay'ee ulfaataa ture. Waa hedduu asirratti hin dubbatanii rabbiinis garuu waan hundaa dabarsee namni kamiyyuu yoo kofalu gammachuu hunda qabaatee miti gammachuu hima qaba mikinaatu kaduraan namaaf sujuudaa ture suni rabbiifan sujuude waan ta'eef kan duraan dammoo ergamaa rabbii kadhachaa ture amma rabbiin kadhadhe rabbiif ergamaa rabbiilleen argadhe Yesuusilleen haqaanan amane waan ta'eef duraan kijibaanan itti amane mikinaatu waaqadheen itti amane wanti sun dogongora kijiba dhallee waan ta'eef inni waaqa miti namaadha. Neemaa guddaan islaamummaadha. Islaamummaa bareedduu kanaaf ergamaan qaba, quraanaan qaba, rabbiin qaba waan ta'eef waan dhabe jedhamu hin jiru. Garuu dammoo dararaan dhima jirti. Dararaan sun immoo kan amantaa tana keessaa nama baasuu miti. Haraayyuu nama jabeessa waan ta'eef yoo gaafa nuti jabaanne maatiin kan kennallee jabina kenna san laalanii amantaa tana qorachuutti seenanii waan ta'eef jechuudha. Namoonni baay'eellee jabina kenna san yoo laalani amantaa kenna san gad dhaabbachuu irratti yoo laalan afaaninis dubbachuu baanne gochaan agarsiisne haraayyuu daawaa dhalaan. Maatii kiyya afaan jiraadhee ka'eewwan salaadhe intalti kun sila yeroo hundamaa salaatti naan jedhan gochaan agarsiise malee afaan hin dubbanne jechuudha. Kanumaafiyyuu wantoota baay'ee jira wantoota saniif garuu islaamummaa keessa nama baasu jabina namaaf ta'a qormaanne jechuudha. أيوة وان قاري لا الحمد لله بقى ربي هند جل يسد برسا حقيقة وان قاري أنا اللي نوما بيك وان قال سنتين قرمات ما تنتورتي بقى كانت كسيجة شو بربادو جت وان تقوسيل أنا ما في اللي بسون لقمانو أنا اللي وان تقطعكم بيكا واي ما تيرا والكابتة كيريو تبع اللي بيكو بعدو ما تيرا وجين هدورا كشاتين تورتي سلا وان ضرراج المبوت وارجاتين تورتي وان هندا تورجاتين توري يروسن كيستي yeroo san keessatti musiibaan si tuyteessu yookaan ammoo rakkoon garagaraadhaan namni sitti wacee kuun achiin sitti dhufaa kuun achiin maal jedhaa wantoonni dubbatame sun guutuun isaadha. Islaamummaa irratti si jabeesse moo xiqqoodhaa si raasuudhaaf kajeele yeroo jalqabaadha san. Ani sakkanduma takkaayyuu gochi namaa islaamummaa irraa guyyaa tokko shakkisnatti uume irraas na deebisee hin beeku sababbiinsa ibiddan arge amma ifan arge waan ta'eef jechuudha. Dura ibiddaaf dukkana keessan ture amma ifa keessan jira waan ta'eef takka lammaffaa irratti immoo wanti akka malee irratti na jabeesse tokko maal ture gaafa dhani jalqaba rabbittiin amanu alfassan bilbilanii haadha kootti isheen araasii deessee jirtu intalti keessan dhiiraaf jecha islaama taateennan haati koo dhukkubsatte haala ulfaatarra turte yeroo sanaan gaadaama hospitaalaa gulukoosiidhaan turre kan isheen turte waa hedduu jira sa'aatii san keessatti ana ammoo barii gaafa shaada qabadhee barii sanarra bilbilanii haati kee duute naan jedhan. Ila bakka kanatti maaltu ulfaataa ture osoo yeroo kaan haati kee duute kan naan jedhan ta'e uffata gatee karaarra deemuun oolu. Garuu gaafsanii salaatuun beeku wallaahi. Mikinaatum barii sanadha kanan ani shaada qabadhe. Masgajaa fudhadhee tanan
زم جري مسجد رتا إتنين يا رب يودو غان ستي أمانة كرا كان رتنا كجيل جته كران كو يودو غاتي هادتي أنا رام فلاتي نينجي دعائين كويا سنيسون أنا جبينا تاري أكا صلاة الرتس أكا نمنتا كان الرتس جبادنا إنه الله كذا تقرأ هذا كوت ناني باي دام كنا ناني كرماتن أيوة طيب إذا كان أول كبتيتي وانتو كوان ناجاب سي سجران أكا كيجتي وان ناجاب سي سجرا يروتو كو نتلي امتيتين تورتي وصوهاتي كان كاكاسي تلوكوبستوه سلا نمني وليقم منكمي كيجتشو نامتي الحمد لله ربي نقصد أبي أغانا ساتي كانان سيغه غالسن زمزماني إسان يالو تورتي زمزمان إسان يالو تورتي زمزمان آفدايتي فكران كون يعني يكون أكامي سيكيسا روفي جتشون سلا نمني كون وجولين غرين بيكتي غابا الكان نكوبيو الكان بكتان عندي غيو جولين غرين كون يسوس إنغاني جنان يسوس بكتان ديكسا جران جدن بيكتي غابا الكان بكتان عندو كوبو أكتسا الكان نيغام يرو تكتاك يسوس بكتان ديكسا جران جدن يوري فينس تكابو كوليني Yesus tu buka sujiran nurra isa ganne jenna nama isa waga jechu dinne jenna Yesus tu buka sujira jedhan gafa garan ile bikishu wayda nama babasu wan tani nyatani fa gafa garan nama babasu le bekte Yesus tu gara kesa no akase socho sujira nuti isa ganne jetna jedhan ni bekte tayyib atime gaf sanre fu yuslam patrufte wanne haga mana ajabsise sammu ki yake sambadi lisani sini gale wallahi hakikatan anu fuma bjadabar واني سموك يكي سنبدين غاف سني سسن يستي اللي نمني الروما كان دبچوك يعني واني سموك يكي سنبدين سسن يكين نمني كمسلماتو ساتي كانت نمني قريتشا في وما ومتي فيك سيني غادي هذا تيا زمزم يالا جتي نبي ربي عليه الصلاة والسلام زمزمني نمنيتي والنجليف نمن وقيفي إسافي فيا وان جانب جتش زمزمنا في دا جتي أكستي والنجتي تورتي أما سمو فين جتة لنا نتيمته دوتي روسان مي سكان مال جتة مي سكان الرتي وادبت مي أكمل قلبي كيس سيرو في دبلة أنا ما سمو زمزم أنا أكمل تراد بين سبحانه وتعالى سيفيسي سكان مدبت دوغار بتشوف جلكوا مرة تونيات ولا ربي أكمل سلسلة نينجد صلاة سانغافن صلاة دونان نيجد إمالي صلاة الرامبيك نيجاد منتول أما اللي قافة سن اللي نني جد كيسا كوتي الناس زمزم بيرا أرجعون دندين كانوا ما زمزم إمران تايري سوداربي أرا غرب بياتي ناقشني إشي دمو بشان زمزم عتين جنيني فيتامين أنجريني وان تاكو وان بريدتي نكامي هاي فيتامين فيدم جريني أكاسيتي فيدمتي أكنا جدي فيدمي أكنا موسين أغرين جريني واسان جتيت ما فيدمتي وانن جريساني والله الحمد لله رب العالمين نيات لون سوني أنا أفتولنا فولي هاتي كي باي متى ركوب ستي تورتي سوا مثلا رانك والقبة إسلام ما فرد شكور اللي والقبة إبين كوكان كي نموني باي نبيخا بشان زي مثلا فيدمتي غافا جتو أبو فيتامين سنما اللي يوجراتي نمت نار جدا ما قرن رفضت نانجت مالي فنان أنا اللي فيجيرا يوم اللي جولي متى ركوب منا قيستي بريد أنا جدا ما قرن رفضت نانجت تولي سيفا نرغن جرين إنا قصتنا فيتين نجدين ومن بقى وارس بين جرهن ريو إمتا فيتامين أجايباتي والله فيتامين أجايباتي جتشون فيتامين أجايباتي نويوكا نويروكا دوغارو نبيرين جرا الحمد لله مدينة جرا وري مكاتي مدينة إنو مجرا وري كواني ليه قوم برباتي سانا مالي حقيقة تاني واني بكتانا تناجاب زي سيني غادي غاب سنين دبان اللي داني أكنا زمزم نوفر غاو ماو ما أكنا جتي دبتي جنانا نا أجاب سيسي ريفو إسلام ما تلفتي أكمتي حقنا هندا يكينا قوتي إرقساني أمو زمزم أنا إرقا جتي زمزم رب سبحانه وتعالى ما تيسي لاسي فيسي نمو إسلام ما كيسي جرو يغارين إسابيكتي كمكة تاعي مدينة تاعيتي إبيه ما تباية جرا كان نيتيتي وننجن يجو حقيقة نبي ربي عليه الصلاة والسلام بشان زمزم لا لما تريب له جا وما الأوغا ما يفتح جاني نمني فيا التنية اللي يو بيكون التنية اللي أكسما أكما الحافظ الذهبي جاني الحافظ الذهبي جاني نيسان نما عالم قد لا إنسان يو قافا والنار وغان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أكا الإمام الذهبي أنا أقول إجريني جديد وجيجا نما قد تعني تنار كمان
طيب إذا كان وجدوداني وان نجاب سيسيف كاسي مي أكت يادوت ركون غرغدا يونا مرقوبته ركون كوني جب ربي تجتمو فكينيا فم ربين ويتسلام متى ولا رفتو سي قرمان نولي نما قرماتا ور اسلام ما كيس توري كانت لي أكت يادوت يجور يوكان قرماتا دبرتي كيس أكت برتت ركو غرغرا كيس دبرتي كيس وني تبرتي قرماتا ممكن يوكان أمو ركو غرغرا أرغون كوني قرماتا ربين أمنتي كان كيسلالو دافجتش أكسي قولو دجتمو ربين سجبتي يوكان أكا جولين غرين جتوتو يسوستو أكس نما غوغودا جتتين يادا مي سكن أيه فكرنا ويورن سيني خاصة يروبا أيه ما تين كنيا غاف نقود ساني نتومانين نقود سان بان كنيا غاف نربطا نقود سو نجبتي ميت أكا نتيجة جيلة غرفمني اتين بلوف جتوان تيف ربين اللي نما جالة توكو نما إسا توكو سبري إسا لالو داف جتشا إما قرا kanaaf dammoo nama jabaan qormaata sayyoo kan taru ta'e guyyaa baruutti milkaa qormaataan booda milkiitu jira waan ta'eef rabbiin nama jaalatu qora garuu dammoo qormaata san namni dadhabe Iyesus waa tokko gochuu hin danda'u Iyesus ajjeesuu hin danda'u Iyesus qormaata namatti fiduu hin danda'u itti fakkeessan durumayyuu islaamummaan tun qalbii isaaniirraa waa hubatanii laalanii hin amanne waan ta'eef jecha malee ربين نما جبتي ميت ربين نما جالة تقجيتشا نما جالة تقرماتا وانتف وانان قرو إرات سبري قد أجو ربين سبري قد لا وانتف جتشو أبسا نما برباتش أيوة الحمد لله جوابا قاري والله دي ببريد دولا سبب نسالة بيكتين نبي ربي عليه الصلاة والسلام تدبتا أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل جان الرجال كان قرماتا ونبيوتا إسان فكاتو أمس كإسان فكاتو جران أكو نبيي فكاتشا ديمتون قرمان ستبايتات ديم نبي الله أيوب عليه السلام قال وقات ربالو كوساتي نبي الله إبراهيم عليه السلام يبدأ كيس الدربام نبي الله موسى عليه السلام بحر أبو داب ديم لال بحر كيس الدربامي أكسما بحر أبو داب أمتا قوتو كبتيتي تكاجي أما سمو نبي الله يوسف عليه السلام ظلمي دا وقات رباقوتو إدام أما زمانا كان كيس بيكتي يوجي أتوكو نما ربين أكا إدام قوليتين جده ربين نجيب به ربين مالنا قولي بيكاجي نمي نبي الله يوسف عليه السلام ظلمي لأن وصواتكم بلسين سبباتكم بل وقاتل بقوتو إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيابا فماني سمينا فماني بيالا كيساني كيسابوكي فماني جيران صحابون نساني رقوتون نبي الله زكريا عليه السلام وسجروا كتة تدندو فمي نبي الله يحيى عليه السلام نجيها نبي الله عيسى عليه السلام ركون غرغرا رقاتين دول نبيون كميو كان نقول ما تمننجرو نبي الله نوح عليه السلام كرا دوبارتي ساتين كورماتماتين توري دوبارتي نساء منا ساتين كورماتمات توري لوط عليه السلام كورماتمات توري ما أمة ساتين ركساني توري النبي الله نوح عليه السلام ركوتا توري ربي جبنا من كورمات جالتنا من كورمات كورماني كرا ربي سبحانه وتعالى بقى ربي كيس كورمات سن كيس سدبر أما سيادة برسو كورمات قدرة بوزين جنا طيب مي كم برا غافين برا كان يكابو إسلام ما كان جوجود إسلام ما كان وصو jiru duniyaa wayitiin bakka jijjiira dhusiin jedhani fakkeenyaaf amma jiru duniyaa wayidhaa sii kennanii waan jiru duniyaa keessatti haa ta'u aangoo haa ta'u maal haa ta'uti siyyuu miti akkuma walii galaatti taa dubbannuyyuu islaamummaa kana aangoo duniyaatiin ni jijjiirama akka yaaddutti waan aangoo duniyaatiin jijjiiramu gariin kunoo ijoolleen beeytee yoo abbaa manaadhaa akka tasaa ishii jechuu fidite yeroo garii ka itti yaaddaantu jira kun illee ka waan biraa jedhutu jira yoo jiru birrii 100 kaaffaa ka islaamummaa kana osoo galeefii jiru dhiisanii taa'antu jira gariin immoo osoo islaamummaan galeefii jiru haadhaaf abbaa kiyyatu naan lola jedhee lola qofa sodaatu jira waan jiru duniyaa irra jiru kana wajjin walitti madaala islaamummaan Islaamummaan akkuma waliigalaatittu madaalli hin qabu. Namni takka jireenya addunyaa kanaa qarshii 100 takka 200 akaawuntii maatiitti irraa qabaateef jecha islaamummaa keessaa bahuu miti. Dhiira kaleessa jireenya keenya keessa seenee deemeef jecha islaamummaan keessaa nama bahuu miti. Islaamummaan kun osoo waan tokko dhufe lubbuu teenya tana dabarsinee itti laannuudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko haadha kan caalu hin jiru addunyaa kanarratti. waan biraat irratti haadha ofiitiif sabrii ni qabaatan haadha abbaa ofiitiif garuu bakka islaamummaatti bu'aniif bakka quraana rabbiitti bu'aniiftu haadhuma ofiiyyuu hin dhiisani jechuudha namni haqa rabbiitti amane jechuudha mikinaatu madaalli hin qabu
qabeenya addunyaa kanaan irraallee ittiin jijjiiramuu hin dandeettu. Islaamummaan kan qarshiin bitamu miti. Mikinaatum kan charchii keessatti argatan osoo hin taane islaamummaa kana karabbiin keenya ofiisaatii jaalatee filatee nuuf laatedha. Namni kamiyyuu kan irratti dhalatudha. Kanaaf islaamummaan waa tokkoon jijjiiramuu hin danda'u. Haadhaaf abbaan keenya gaafa nuti duune qabrii sana nu keessa faana keessan seenan badii teenya san irraa haadhaaf abbaan keenya irraa hin gaafataman. Lubbuu teenya takkittii tana bichaadha jechuudha. Yoo gaarii hojjennee rabbitti amanne jannataadha. Yoo tiin lakkii maatiidhaaf jecha islaamummaa keessaa baane isaanuma faana ibidda faana gubatanii jechuudha. Yoo hin qajeelle ta'e. Kanaaf islaamummaan waan ittiin madaalamu hin qabu. Namnis guyyaa baruu badii tan teennarraa irraa hin gaafatamu. Gaafa nuti boolloo keessa seenni namuu nu faana seen hunduu nu gateetuma deema mana ofiitti deebi'a. Nuti yoo badii keenyarraa irraa gaafatamna. Gaafa sa'i yoo nuti dhugaan rabbitti amanne rabbiin kan fi filate jannata nuuf laataa jechuudha. Yoo garuu maatii keenya jechaa fi qarshiidhaaf yookaan dhiiraaf jecha nuti kan duubatti deebinu taane yookaan ilmoon teenya kiristaana yookaan abbaan manaa keenya kiristaana ta'e yoo duubatti ka deebinu taane boruu ibiddumatti seennaa jechuudha. Kanaaf islaamummaa warri kanaanillee deebi'aa jirtan keessattuu islaamummaatti dhuftanii kaatanii nikaa godhatanii abbaa manaa keessan faana jiraattanii yoo inni amala isinitti jijjiirame isin kan amantan dhiira san osoo hin taane kan amantan rabbii tokkichaadha jechuudha. Nama kaleessa jireenya keenyatti seene osoo hin taane rabbii jalqabarraa nu uume kan nu jiraachisaa jiruuf kan boru nu jiraachisutti amanneerra waan ta'eef malee dhiiratti miti jechuudha. Kanumaafuu warroonni akkasiitillee yoo jiraattani of yaadadhaa nafsiyaa tan achumaanuu baga dubbatteeti yani waan yaadachiifte beektee yeroo hedduu yeroo ijoolleen islaamummaa qabattu shamarri yoo islaamummaa qabattu dhiiraaf jecha jedhanii yoo dhiirri islaamummaa qabata immoo qarshiif jecha jedhanii kun amma kiristaana biratti beekamaadha. Yoo intalli islaamummaa qabattu dhiiraaf jecha qabattee jedhan yoo ammoo hayya ifaa qaadha hin seentan inshaallah shahaada jira jedhanii boodarra inshaallah ni seentan. Yoo intalli shahadaa qabattu dhiiraaf jecha jedhaniin yoo dhiirri shahadaa qabatu ammoo wannaadhaaf jecha jedhan eenyu kana qarshiidhaaf jecha jedhaniin. Sila wayita akkana jedhan kana dhiirri kiristaanummaa keessa hin jiruusa moo intalatu baay'atee dhiirarra caaleetiin intalli lafatta. Kiristaanummaa keessa. Namni tokko gaafa islaama ta'u yaa ustaaza dhiiraaf jecha miti kan islaama ta'u. Fakkeenyaan yoo nam furadhe gaafan islaamummaa furadhu hiriyaa dubartii kan islaamaan qabu hatta dhiira miti jechuudha. Mikinaatum jibban islaamaa qabuuf jecha namni islaamaa kun na jibba waan ta'eef jecha homtuu na bira hin jiru. Dumbuloota akkas kan naalaa ta'e hin jiru. Haaraa kana nan itti dhabeechuu caala waan ta'eef jechuudha. Innaa birris yoo ta'e warra namaaf kennu jira amantaa biraa keessatti amantaan birri bitamu jira. Islaamummaan garuu ofuma isaayyuu keessa kee qulqulleessanii rabbiif guutamuu rabbiif masafamuudha. Rabbii tokkicha amanuu malee kan birri namaaf kennu hin jiru. Yoo dhiiras dhufteedhamu dhiira isaaniitti irraa intiniidha. Mikinaatu kasurree deemnaa qumxaadhaan deemnaa rifeensa gallakkisnee deemnaa dhiira 10 cabbataa oolla waan ta'eef jecha dhiirri isaanii dilal jira asfaaltumarra taa'anii waan ta'eef jecha jechuudha. Kanaaf dhiirri keenya immoo gara nama dhufne adaba qabaa dubartummaa ta'uu kan keenyayyuu maalummaa dubartiiyyuu maanaa dubartiiyyuu ka beeknu yoo islaama taanedha. Sababbiinsa hajjabannee bareennee deemna. Dubartii hajjabattu takka yookaan immoo uffata ishee muluu uffattee deemtu takka kabaja qabdi nama wal jedhee hin laalu jechuudha. Garuu dammoo ka qullaa deemtuuf ka qumxaan deemtuu fi ka surreen deemtu moo hundumatu lakkafama cawashaa nama hundaate jechuudha. Dhiirri akka barbaadetti wajjiniin ooluudhaaf dammoo amantaa san keessatti mikinaatu kan karaa sitti dhufe hunda hammattee dhungatta waan ta'eef jecha mikinaatu hajnabii ha jedhamu hin jiru. As keessatti dammoo yaani waa hundadha. Dubartummaa ta'uyyuu kan nuti irraa bareedu gaafa dubartii islaamaa taane qofaadha. Eenyummaa keenya kan barre yoo islaama taane qofaadha jechuudha. Shamarrummayyuu makeennayyuu. Kanaaf namuyyuu islaamummaatti yoo dhufu dhiiraaf miti. Haraayyuu akkuma isaan jedhani. Islaamummaa isiniif mana hidhaadha nuun jedhani. Sababbiinsaa firiidamii dhiira cabbaxuu minaaminaa san hin qabu waan ta'eef garuu mana hidhaa osoo hin taane adabadha. Nu kabachiisa waan ta'eef jecha jechuudha. Bareedaadha. Isa kanarratti jechuun ani ufumaa kiyyaa cabsifadha sii galee yeroo amma deebiin reekunaa deebi'e malee. Wayita isaan dhiiraaf jecha deemteedha. Ani ijoolleen baay'inaan islaamummaatti dhufanii fungaayyuu hin qabnu alhamdulillahi rabbil aalamiin tama funyaan qabdu qabna baay'ee isaaniidha. Ijoolleen islaamummaatti dhufanii ijoolleen fokkatullee hin garre akka mucayyoon takka jette maal jette isaa buskutii yoo maal jette isaa warri shaadaa qabatu biskutii nu jalaa guurattanii fixan jette.
akka mujayyoo takka jette. Kanan jedhu yeroo kiristaanota dubban dhiiraaf jecha deemteedha. Nani dhiirri kiristinnaa keessa hin jiru hin beekne sababni isaa. Amma reefu naa deebi'e. Dhiirri achitti hin fuudhu jechuudha. Calliseetumaan ofirraa taa'aa. Bakka namni wal qixa ta'ee hunduu dhiira ta'eeti wal fakkaatee deema saba saniif jecha dhiiraaf intala yoo addaan wal laalan. Gaarii fayyadu. Deebii bareedaadha. Dhiirrilleen surree godhata. Intalillee surree godhatte. Achitti dhiiraaf dubartii addaan wal laalanii wayita ijoolleen islaamaa dhuftu dhiiraaf jecha deemteedhan. Dhiiraaf intala yoo addaan hin beekan jechuudha. Kun deebii bareedaadha. Hayyaa ta'u. Kan biraadha ammoo ka duniyaallee akkuma tu jette duniyaa namni dhiiseetiin keessaa deema malee hedduun isaaniidha ijoolleen akkas. Dabalataan akkuma tu jette ijoolleen islaamummaatti dhufan hedduun isaaniidha. Hagammaa kana heerumin jiranii. Dabalataan ammas ammoo kan abbaa warraa qabdu kan abbaa warraa wajjin adda baatee islaamummaa qabattee jirti hedduun isaaniidha jiran. Tayyib gaarii. Bakka kanatti mee ijoolleen gariin beektee ka qalbiin isaaniidha kuni gadi hin dhaabbannee jira. Kiristaanummaa irraa gara islaamummaan dhufanii shahaadaa ni qabatanii. Gaafa qabatan yoo rifeensi wayiillee bakka tanaa kana socho'e Yesuus sunatu tuqu jira laataa jedhanii. Yoo funyaan kun xiqqishu asiin hoosise Yesuus sunatu tuqu jira laataan isa dhiisee jennaan jedhanii. Yoo asiin garaan kunillee dhukkube Yesuus bakka tanaa kana na gochuu jira laata jedhanii. Yoo luyitiillee xiqqishu wayiidhaan luyitiin nama socho'ame akkana yoo luyitiillee hoosiftee jette Yesuus bakka tana ani isa waaqessuu dhiisee jennaan bakka tana sochoosuu jira miti jedhan. Sii galtee warra akkanaa kanaaf himee yoo akka tasaa akkuma jette yookaan heerumtee fa'aa jirti abbaa warraa wajjin guyyaa tokko wallabdi namni ima wallaba abbaa warraa wajjin. Yeroo wallabuu miti wal talaa kunuu jira abbaa warraa wajjin walgatuun jira kun waan jiru duniyaan. Gaafa wallabaniitiin jedhanii Yesuusii waan ganeef akkana na godhee jedhan yoo fuulli daalachate akka tasaa Yesuusii waan ganeef akkana fuulli na daalachuu jira. Yoo akka tasaa mataan bu'aafate Yesuus akkana gochuu jira warra jedhu kanaaf. Mee maal dhaamtaaf? Waan qorra kanaaf maal dhaamtaaf mi? Dhaamsa kan kee. Jalqaba irratti maanumti laa ilaaha illallah tunu beeku irrattidha kan isheen hundooftu jechuudha. Amantaa islaamaa kana jalqabuma irrattu osoo hin beekne yoo itti dhufani nama rakkisa. Sababbiinsaa keessa isaanii shakkiitu jira. Yoo rafanillee abjuu yoo argan Yesuustu natti dhufeedha waan ta'eef keessa isaanii waan shakkiin jiruuf jecha waan qalbii isaaniitiin hin amanneef jecha gidduu reeran islaamummaatti hin seenne kufrii keessaa isin ba'an gidduu keessa jiran jechuudha. Kara itti kufan wayii barbaadan xarafa sanirra dhaabbatanii isaan. Miknaatum osoo islaamummaatti seenanii salaata isaanii salaatanii ibaadaa ofii godhatanii rabbii ofii gabbaranii Yesuus ergamummaa isaatiin dhuguma dubbisanii itti amananii jennaanii shakkiin takkaayyuu isaan keessa hin jiru. Yookaan miiraan dhufanii shaadaa qabatan yookaan osoo hin beekne dhufanii shaadaa qabatan. Akkuma waliigalaatittuu wantan isiniin jedhu islaamummaan tuni akkuma rabbiin jalqaba suuraa iqraa buusee beekumsa irratti hundaa'ufti waan ta'eef jecha maanumti laa ilaaha illallah tunillee ilmi irratti hundoofti waan taateef jecha macaafa keessan qajeellotti dubbisaa ka'aati sanaan booda quraanatti tartanii jechuudha. Miknaatum yoo macaafa keessan cuunfitanii maalummaa macaafa kan keessanii yoo habartan ta'e waan takka shakkii isin keessatti hin uumu waan ta'eef quraanallee hubachuun illee salphaadha waan taateef jechaa jechuudha. Yoo waa'ee macaafadha sirritti beekaa yoo waa'ee macaafaa hin beekne zim jedhaniituma nama laalanii yoo dhufanii waa'uma ta'anii yookaan namuma laalanii keessaa bahanii waan ta'eef jecha amantaan kennamu har'a seentee namuufuu waan dabaltu har'a keessaa baate namuufuu waan hin hir'istu jechuudha. Sanumaadha amantaan bakkuma san jirti namaanis hin madaallamtu waan taateef jecha kanaaf dubbisaa hubadhaa yeroo san shakka keessaa baatanii jaalan isaanii. Waan gaariidha deebii bareedduudha. Akkisiin jettee dhaga'u jirtanii ati islaamummaa keessa seenuu fi akka wannan jedhanii eenyu kana tiisisatu jedhan mammaa ka'uudhaa fidaasitti. Tiisisatu deemeeti muka guddaarra dhaabbatee jedhan isinii galee tiisifni muka guddaarra dhaabbatee jedhan. Wayita ka'uudhaaf jedhu tiisifni yaa mukaa ani ka'uu weedaa akka hin kuufnee jedheen jedhan. Isinii galee ani ka'uu barbaada akka hin kuufnee jedhan. Deeme abboo akka titee nurra teesseyyuu sin arginee jedheen jedhan mukni. Jabeessa qaba. Deeme abboo akka nurra teesseyyuu duraa sin arginee jedheen jedhan. Akkasaniiti islaamummaa kana
وما وني الرامي دنجرو وان قد على وان تيجيتشا تيسي باتي سنتي باتي كوني نمني مسلم على توك كلن كواكنا دين تلو ينجرو انت سنتي باتي نمني وان كان دوبتو ينجرو جالي سنت ما نجيبو فيه وفتشو جيرا أما أكو مسين جتة سمايان جتة إسلام من أسو نبيونو لا نبيوت ربي سبحانه وتعالى نبيوت كل سدد دبته أسو نبيوني كونغوتو نساني تيو كفرني أمة برادا كالتي كفرتي وجرت النجا ربي سبحانه وتعالى سيني قرامي تسا لغاجد أسو نبيوت غرغدا كان دبته نبي الله عيسى عليك كيس جرو أسو جر كون تكفرتي أمة برادا توكل لاجد ربي سبحانه وتعالى أين الرأيو هجانكم نبيوت غرغدا ور ربي تيا مسل الرأيو هجانكم كنا في إسلام من نمرت نجارمني أتوفيك كنكتيف جراتا وفيك كنكتيف إسلام ما يودي في تبدأ جتشون إسلام ما وان حاجة سرقمكم أبانم تقول تجارة منجو إذا كان ديبي بريدة طيب ما يجول إسلام ما تسين وداف ديمن هدو جراسي قلته ورا غرين إنساني دا كني هذا فبا سودا دجري تاو جرا هذا فبا من نجري جري تاو جرا غرين إنساني أمو كأبا ورادا كنا كم قد جري بير تاو جرا غرين أمو ككرشي مال قد جري بير تاو جرا غرين أمو ما إسلام ما كان كبدو هنكبدو جرا هل كان غوتو بلو تجرا وانا كنا دادا إيجا إسلام ما دفعل تفي إجولة أكاسيتي إسلام ما كبدو رافسلا قلبي إنساني سانتات وغرو أمو كمرتسون دندي وانا تدام توف ما ديدا إجولة كنا أكمل مرتفع دندان أكمل تيمه چينكا كانوا غوتو كيسا وسهارة فبان إنسان لولو أكمل إسلام ما كبدو دندان هاي bakka kanatti anis nin beeka ijoollee kenna ijoollee hedduudha maatii sodaa yookaan abbaa manaa sodaa islaamummaa osoo fudhan mee maal nuuf dhaamtanaan jedhanii keessanis naan dubbatan ijoollee hedduu jira garuu ani wannin jedhuuni namni tokko islaamummaa miti haqa tokko yoo arge haqa san irratti du'a miknaatum haqa sana namni tokko osoo haqa qabaate haqa nama sanii dabsee yoo hijiba irra kaaye gaarummaan qabu amantaan kunis erga haqa ta'uu beekanii إسلامما تنفلتني وانو في هندايو تغافتو تبرباتي سايجون واني هندابر رنجو يونو وانتا قداك غارات التلالو كان ربين سلبا قدين ودابر سوان تيجيش يونو حقان قبلني كانوا ما فيو بلوتك يوروني إسلامما حق أتعو برتنيتو غرو ماتي سوداتني أمنتان كان خيستي يو ربيتي أمنتي ربي في مسكمتي وربين سنجر اغوتي والله وانتي اتدبدي هنجرت واهن دا ارغتي واهن دا يو كبينيا يو اتدبدي هذا فبانك اللي يروفي يوسر رافقاتي اسلام ما نتي قبت سنو يوسف كبينيا جالو الاشور كبينيا نتي دنيا تنرتي جنة براني كنا مكناتم كبيني هرّا وسو مكينة من واحد دو كبانة الدنيا تنرتي لبون تين يفول ربي خديم تتاتي يو إسلام ما هنك أباني والله فايدة هنك ونمني تقوغاو كي يسا تأي نما كرارة تأي جامات أرغو تأي إسلام ما يوك أبادي يسي توني جنة نرغت أبا كبينيا تاتي الدنيا تنرت أكا فيتي تاتي ماتي كان كيسو داتي وكا كرشي كبدو ماتي أركا كرشي سان كرشي نسفين نسيتو كرشي في ديبر dhiira kaleessa heerumtallee bar rabbitu uume bar kanaaf rabbiin kan isa caalu silaachuu danda'a nama islaamaa namni ko gara sunnaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam itti rabbitti amaneetu gara saliin bultii godhate bultiin saallee ka duniyaa fi aakhiraati yoo